Ana addunyaa kanarra jiru siif darbee arguun barbaadu naan jedhe. Ya Rabbi yaa goyta maaliif na callifta jiraachuun jabaatte dirmadhu yaa goyta keessa kiyya garta keessa kiyya garta. Yeroodhaaf maqaan koo isinitti haafu kanan dhaladhee guddadhe godina Jimmaa aanaa Mannaa ganda Seeboontuu keessatti yeroo ta'u akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2014 naannoo ji'a 7ffaa keessa obboleessa koo biyya Sudaan jiraatu bira deemeen ture. Ya Rabbi yaa goyta maaliif na callifta. Haa ta'uutii ergan deemee ji'a 2 booddee harmeen kiyya lubbuu ishee waan darbeef obboleessi kiyya anaan Sudaanitti na dhiisee gadda haadha koodhaaf gara biyyaatti gale. Yeroo kanatti mana obboleessa koo keessaa qofaa koo jiraachaa waanan jiruuf riyaan obboleessa koo kan ta'e tokko yeroo hundaa irra deddeebisuun mana dhufee nagaa na gaafata. Turtii yeroo muraasa booddees maaliif guyyaa tokko gadi baanee shayii buna hin jedhu jedhee na gaafatee anis mana keessaa qofaa koo taa'aa waanan tureef tole jechuun isa waliin yeroon deemu bakka sanatti gaaffii jaalalaa na gaafate. Anis maal taateetta yaa obboleessa koo harmeen koo reefu lubbuun ishee boqottee gaaffii akkasii akkamitti naaf dhiyeessitaa jedheen isatti deebisullee jaalalli yeroo kamiyyuu yoo gaafatame rakkoon qabu jechuun deebii naa deebise. Turtii guyyoota muraasa booddees deebii isaatiif bakka kaaffee sanatti waameen yoo ati jireenya kee boriif kan na barbaaddu ta'e ishi tolee garuummoo wanta biraaf kan na barbaadde yoo ta'e sin barbaadu jechuun yeroon deebii deebisuu fi innis ani jireenya koo boriitiif si fuudhee si waliin jiraachuu waan hin barbaaduuf isa jireenya nama balleessanii deeman anuu hin jaalladhu jechuun deebii naa deebise. Innis turtii yeroo muraasa booddee maatiin kiyya gaddarraa erga tasgabbaa'anii isaanitti ergachuun ni kaa'anaa fidhee cidha gaariitiin wal fuune. Haa ta'uutii garuu cidhaan erga na fuudhee booddee yogguun mana isaatti galu guyyaa sanarraatii kaasee na dhukkubuu fi hiriyyaan koo kuni fuulli isaa fuula bineensaa natti fakkaachuu eegale. Yogguu bakka ciisichaa deemnus baay'ee waan na sodaachiseef iyyeen jalaa baqadheen yogguun mana keessaa gadi ba'uuf jedhu hiriyoonni isaa na qabanii manatti na deebisanii. Yogguu na qabanii kanattis qaamni koo baay'ee hollachaa waan jiruuf maal taate jedhanii yeroo na gaafatanii yeroo sanaaf waantan dubbatadhu dhabe. Haala kanaan otoo inni na waliin hin ciisiin ji'a 3 erga fixnee booddee qoricha Habashaa biyyaatii fidanii anaan na gaggabsuun kabaja koo fudhate. Otuma haala kanaatiin waliin jiraannu waggaa 2 erga fixnee booda guyyaa tokko lapheen na dhukkuba jedhee gara biyyaatti akka galuu barbaadu abbaan manaan koo natti hime. Biyya deemee turtii yeroo muraasa booddees qarshiin na hanqatee qarshii 2,000 naaf ergi jechuudhaan as deebisee na gaafate. Anis tole jedheen qarshii 2,000 ergan ergeefii booddee as biyya Sudaan magaalaa Kaartuum dhufee otoo ani hin argiin na dhokachuun guyya 3 bule. Kanumaanis namootarraa dhufuusaa dhagaheen yogguun bilbila isaa irratti bilbilu dubartiin gara biraa bilbila isaa kaasuun abbaa manaa koorraa maal qabdaa lammata akka bilbila isaa irratti hin bilbille jechuun na akeekkachiiste. Anis haalli isaa haaraa waan natti ta'eef tureen irra deebisuutiin yogguun bilbila abbaa manaa koo irratti bilbilu maaliif biyya Kaartuum dhuftee hanga yoonaa osoo naaf hin bilbiliin turte jedhee yeroon gaafadhu kanaan booddee ana irratti hin bilbiliinii kan koof kan kee asuma irratti haa dhaabbatu ani gara biyya Misiraatti godaanuuf waan hin ta'eef nagaatti naan jedhe. Ya Rabbi yaa goyta maaliif na callifta. Anis gonkumaa kana umurii koo keessatti na mudata jedhee waan hin yaanneef baay'ee gadduu fi ofitti boo'uun jalqabe. Biyya Misir osoo hin deemiin guyyaa 2 yeroo saafu bakkan ani jiru dhufee waraqata walii galtee fuudhaaf heeruma keenyaa natti darbachuun haadha manaasaa ishee haaraa waliin gara biyya Misiriitti imale. Haaluma kanaan ani gaddaan cabeen Sudaan keessa baay'ee rakkachaa otoo hin jiru ji'oota muraasa booddee ammas bilbiluun ati haadha manaa koo ishee jalqabaadha ani sirraa adda ba'een jiraachuu hin danda'u maaloo walitti deebinaa dhiifama naaf godhi jedhe. Yeroof kan inni natti dubbate dhugaa waan natti fakkaateef dhiifama godheefiin yogguun gara kee biyya Misir dhufaaree jedheen yeroon isa gaafadhu innis koottu rakkoon qabu waliin jiraanna naan jedhe. Kanumaanis imala koo gara biyya Misiriitti raawwachuuf qarshii naga'u erga walitti qabadhee booddee yeroon daangaa irra gahu dallaalaan akkanaaf kaffaluuf asii Kaayirootii yeroon itti laattadhee deemu dallaalaan sun namoota nu dabarsaniin anaan akka nan dabarsinee fi duubatti akkan deebi'u erga isaanitti mee booddee anatti immoo duruma
ammayyuu sodaadheen malee baay'een si jaalladhaa kootu hin deemin as kaartum keessa waliin jiraanna naan jedhe. Anis dhimma kanarratti baay'ee gadduun abbaa manaa koo kaayiroo jirutti bilbiluun dallaalaan kaartum qarshii nagane jedheen qarshii naaf ergi jedheen yogguun itti madhu yoo barbaadde akka barbaaddetti koottu yoo jibbite immoo hafuu dandeessa naan jedhe. Waadaa nagalchee manaa na baasee yogguun daangaa irra gahutti jecha isaa jijjiire. Kanumaanis mucaan biyya keenya nu waliin daangaa ce'uuf jedhu tokko waan na tureef seenaa koo hundumaa erga dhagahee booddee koottu homaan ta'uu hamma kaayirootti baasii kee hundumaa nan si danda'a jechuun du'a jalaa na baase. Qarshii 5,000 naaf kaffalee erga kaayiroo gallee booddee akkamsi godhu ani darbeen deemaatiin jira na waliin deemtamoo asumatti hafta jedhee akkuma na gaafateen anis abbaa manaa koorraa carraa waan hin dhabeef tole jedheen isa waliin deemuuf irratti walii gale. Kanumaanis innis tole erga akkas ta'ee otuu hin deeminiin dura asuma kaayiroo keessatti ni kaasii godheen waliin imallanaan jechuun kaayiroo seennee guyyaa 2 booddee ni kanaa fide. haa ta'uutii abbaan manaan koo inni dura kaayiroo garuu koo waan dhagaheef bilbila anarratti bilbilee ammas akka baay'ee na jaallatuu fi jireenyi isaa ana malee ta'uu akka hin dandeenye akkuma duraa na goyyomsee natti hime. Anis dhuguma waan natti fakkaatee fi mucaa isaa ammanii kanaaf godhe waliin jaalala ta'uu hin taane rakkootu harka isaarra waan na buuseef tole jedheen abbaa manaa koosa duraaf bakka hin jiru nitti hime. Innis namoota erguun erga na fudhatee booddee balbala irratti jilbaan gadi kufee dhiifama na gaafatee anis dhiifama godheefiin mana isaatti ol na galche. Kanumaanis galgala tokko erga waliin bullee booddee hojiidhaaf guyyaa 4 waanan bulee dhufuuf asumatti na eegi jedhee ana biraa deeme. Haa ta'u malee kan inni deeme hojiidhaaf otoo hin taane haati manaansaa jaazaa guyyaa 4 waan baatuuf sababa kanaaf ture. Guyyaa 4 erga achi ture booddees ana bira dhufee jaallattes jibbitees ani haadha manaa waanan qabuuf narraa bahinaan jedhe. Anis otuu haadha manaa qabdu akkamiin imalan deemaa jirurraatii na kaachista jedheen yeroon isa gaafadhu ani kaayiroo dhufeen waggaa 2 fiteen akkamitti ati otoo guyyaa 2 buliin na dura dabartee biyya kana keessaa baata kanuma sitti naafeen asitti si hambise naan jedhe. Anis baay'ee gaddeen yoo barbaadde ati mana kana keessaa ba'uu dandeessaa ani bakka hin deemu siin qabu jedheen yeroon itti mutti hanga ji'a 2 guututti wayittuu eessan deemtu naan jedhee manatti na dhiisee deeme. Haa ta'uutii guyyaan dhufe sana halkan waliin bulee waan hin tureef daa'imni gadameessa koo keessatti otuu nan hin beekiin na keessatti hafee ture. Kanumaanis bilbila isaarratti bilbiluun ani sirraa ol faayeera jedheen yeroon itti mutti abbaa barbaadde biratti ulfooftee mucaan kan keedha naan jetta deemii abbaa ulfoofteedhaaf achumatti dahe naan jedhe. Kanaanis mooraalii koo kutuun abdii jireenya koo fuula kootti dukkaneesse. Anis ofitti yaadeen yoon mucaa kana dahe waan ittiin guddisu hin qabu yoon baase immoo kennaa waaqayyooti jechuun osuun of dhiphisaa jiru hiriyoonni isaa na bira kaa'ee deeme kana hundumaarra maaliif lubbuu kee hin balleessitu jechuun gorsaamtuu na gorsanii. Harki malee gartaa ofeete arjoomtaa gariin ifa abdataa ansi malee hin qabu yoom harkanaaf laattaa yoom harkanaaf laattaa. Anis kanarratti ofirratti dammaquun mucaa kanatu du'a malee lamaan keenyi hin duutu jechuun abbaa manaa kiyyaan qoricha ulfa kana gadameessa koo keessaa baasu naaf fidisaan jechuun furadheen ulfa kana gadameessa koo keessaa baase. Haa ta'uutii guyyaa hamma kana dhiigni yogguu narra dhangala'u guyyaa tokkollee maal taate jechuun dhufee nan gaafanne. Dhumarratti erga dhiigni koo dhaabbatee booddee na bira dhufuun mana kiyya keessaa amma naaf bahinaan jedhe. Anis xiqqoo fooyya'een hojii mana namaa dalagachuu waan hin jalqabeef meeshaan qabu walitti funaannadheen mana isaa lakkiseen bakka biraa kireeffadheen jiraachuun eegale. Turtii baatii 2 booddee hiriyyaan koo inni lammaffaan biyya Awurooppaa jiru akka abbaa manaa koo duraa waliin gargar baheen jiru dhagahuun bilbila koo irratti bilbilee ammayyuu akka na jaallatuu fi na waliin jireenya isaa fuulduraa jiraachuu barbaadu natti hime. Anis dhuguma balleessaan kana dura si balleesse dhiifa manaaf gootee na waliin jiraachuu feeteetii jedheen yogguun isa gaafadhu innis eeyyeen dhiifama siif
siif godheera ijji koo si malee arguu diddee erganaan jedhee anis tole jedheen dhiifama gaafachuun fedhii jireenyi koo fuulduraa isa waliin jiraachuu akkan hawwu hiriyaa koo lammataatti ni madhe turtii muraasa fageenyaan jaalalaan erga waliin jiraannee booddee abbaan manaan koo inni jalqabaa isa lammaffaa irratti bilbiluun hiriyaan kee Misir keessatti gurguramtee jiraatti jechuun gurguramanii jiraachuun maal jechuu akka ta'e ani beekuu baadhus guyyaa sanarraatii kaasee hiriyaan koo lammataa bilbila narratti bilbilee waan ati keessa jirtu dhagaheetiin jira kanaan booddee kan siif ta'u barbaaddadhu yogguu naan jedhutti anis maal taatee maal dhageesseeti jedheen yogguun deebisee obsaan isa gaafadhu kan koof kan kee kanaa ol deemuun hin barbaachisu jedhee bilbila narratti cufuun bilookki na godhe anis ofitti gadduun carraa kooti jecha otuun jiraachaa jiru hiriyaan koo inni lammataa kun jaarsi koo inni jalqabaa dubartii biraa fuudhee niikaa godhachuu isaa dhagahuun bilookkii jalaa na baasee dhiifama durayyuu jecha namaa dhagayeetiini ani si malee jiraachuu hin danda'u ani siif nama lammaffaa ta'us anaaf garuu ati nama tokkoffaadha maaloo dhiifama naaf godhi jechuun deebisee na kadhate. anis tole jedheen dhiifama ergan godhee fi booddee obboleettii koo biyya Ingiliz jirtu hangafa koo kan taate ishee waliin wal barsiisuun isheenis akkan dura ijoollee turee fi waan tokkoyyuu hin beekne ergatti himtee booddee innis yeroos ijoollee ta'uusaa yaada miiraan gaggeeffamee yaada namaa fudhachuusaa obboleettii kootti hime kanumaanis torbee lama booddee bakka hin jirutti sin fudhadha erganaan jedhee booddee anis dhufaatiisaaf otuun qophaa'aa jiru yogguu guyyoonni muraasa hafan ammas waan inni dhagahe ani beekuu baadhus anarratti bilbiluun yaa obboleettii koo kanaan booddee jaalalli kan koof kan kee asirratti haa dhaabbatu waan ati keessa jirtu hundumaa dhagaheera naan jedhe anis waa'ee koo yoo barbaadde anumarraatii hin dhageessu dubbii namaa dhagahuu kanaan dura irratti walii gallee hin turre jedheen itti meekadhadhus hiriyaan koo lammataa kun garuu garaa jabaatee chaa'oo jechuun bilbila isaa isa dhumaaf anarratti bilookki godhe kanaan booddee abbaa manaa koo isa jalqabaatti bilbileen maaliif akkas na gootaa jireenya koo keessa seentee maaliif na jalaa jeeqxa jedheen yeroon isa gaafadhu otuunan addunyaa kanarra jiru siif darbee arguu hin barbaadu naan jedhe sababa isaatti ani dhiirota hundumaa jibbuun yeroo ammaa kana inni jireenya isaa ho'ifatee yeroo jiraatu anaaf garuu jireenya koo hibboonatti godhee isa biraas abdii dhabeen hiriyaa koo isa lammaffaa biraas abdii narraa kuchisiisee hiriyaan koo inni lammataa dabalataan achumaa barbaaddadhu naan jedhus ani garuu barbaaduus hin dhaqne yoon barbaades nama hin dhabneen ture jechii fi gochi hiriyaan koo inni lammaffaan irratti raawwate akkan lammata dhiira biyya kiyyaan ilaallee fi kanan waliin dhaladhee guddadhee hin amanne na godhe yaa obboloota koo otuu seenaan akkasii isiniin qunnamee mataa keessaniif maal gootu ani garuu umriin koo yeroo ammaa kanatti 23 otuu hin darbiin gammachuu guyyaa tokko otuu hin argatiin lafa kanarratti gaddaan jiraachaan jira umriin kana dura jiraadhee abdii waan naaf hin laanneef gara fuulduraattis abdii nan qabaadha jedheen hin yaadu wanti hundumtuu garuu harka rabbiirra jira yaada keessaniin jireenya koo abdii dhabeef lubbuutti naaf horaa biyya Misir Kaayiroorraa nagaatti. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na jalliftaa jiraachuun jabaattee hirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa. Ashama akkam jirtu kabajamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalallii tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'echa guyyaa irraa xalayaa obboleettiin keenyi maqaa ishee ibsachuun barbaanne Kaayiroorraa nuuf ergitee isiniif dubbiseen hin ka'a akkasiin barnoota guddaa irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu obboleettii keenya xalayaa kana nuuf erguu keef guddaa galatoomisiin jecha obboloonni koo kabajamtootaa hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 jireenyi obboleettii keenya baay'ee rakkisaa keessa waan jiruuf yaada deeggarsa jireenya ishee boriif ishee gargaaru itti yaaddanii xiyyeeffannoon akka laattan asumaan kabajaan isin gaafachaa anis obboleettii kiyyaaf yaada mataa kiyya siif ilaalladhu ulfaatinni seenaa jireenya ati dabarsitee baay'ee walxaxaa fi baay'ee ulfaataa ta'us atillee ammayyuu umriin kee baay'ee xiqqoo waan taateef hadaraa kanan siin jedhu jireenyatti abdiin kutatiini yeroo hundumaa balballi tokko yeroo cufamu balballi gara biraan yoo obsitee eegde akkasiif banamu sitti muun barbaada wanti sirraa eegamu garuu jireenya keef obsuudha namni obsee aannan goromsa akka dhugu atis yoo obsite rabbi kan
siif jedhu jireenya kee kanaan booddee siin si gammachiisee si waliin jiraatu waan siif laatuuf hadaraa kee obsaan eeggadhuun siin jedha. Yeroo hundaa namoonni nutti darbanii yeroo deeman Rabbi garuu gatee waan nama hin ganneef abdii kutuu fi lubbuu balleessuu kan jedhu jireenya kee keessatti gonkumaa akka hin yaanne jireenya gammachiisaa kanaan booddee guyyaa har'aatii kaastee jiraachuu yoo barbaadde garuu jireenyi lafa kanarra jiraatamu hunduu kan darbamuu fi dhiisamee waan deemamuuf harka kee Rabbitti laattadhuutii akka amantii keetti isa gammachiisuun kan ammaa balleessiteef dhiifama gaafadhu isa waliin jiraadhu kan jedhu ergaa siif hin qaba. Egaan kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee yaada jajjabaa obboleettii keenyaaf komentii jalatti akka barreessitan kabajaan ammas dabalee sin gaafachaa. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u yoo qabaattan karaa teelegiraamii lakkoofsa bilbilaa keenyaa diskiripshinii jalatti argamuun nuuf erguu dandeessu jecha. Rabbi addunyaa kanatti haa araaramu. Qopheessuuf qindeessuun kan ani isin waliin ture an gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa turtii gaarii. Ya Rabbi yaa gooytaa maaliif na calliftaa jiraachuun jabaatte hirmadhu yaa gooytaa.